Kutaalee magaalaa Qaaqii Qaallittii fi Eekkaatti piroojektonni misoomaa bakka hooggantoonni sadarkaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Sirna eebbichaa irratti kan argaman kantiibaa Attaanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay piroojektonni eebbifamaa jiran misooma hunda galeessa kan hundumaa hirmaachisee fi fayyadamoo taasisu hordofaa jirruuf agarsiistuudha jedhan. Misooma tokko fayyadamaa taasisuun kaan dhiisu akka hin taaneefis irratti hojjetameera kan jedhan obbo Jaanxiraar paartiin badhaadhinaa akka paartiittis ta'e akka mootummaatti tajaajila kennu mijataa gochuuf xiyyeeffannoon hojjechaa turuus kaasan. በፓርቲው ውስጥ ያሉ ስራዎች ስኬቶች በመንግስት ያሉ ስራዎች ስኬቶች ሁሉ milkaa'inni paartiif mootummaa hundi qabeenyaa fi milkaa'ina biyyaati agarsiistuuwwan badhaadhinaa Finfinnee akka ta'aniif illee misooma hundarraa nama hundaaf akka ta'anitti hojjetaa jirra. Paartiin badhaadhinaa fi danda'uun biiroo mataasaa ijaarratuu fi tajaajila kennuu fi adda durummaan socho'aa jira. Paartiin kun hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti gamoowwan mataasaa bifa kana ijaarrachuun hojii hunda keenya gammachiisu. Finfinneen magaalaa piroojektonni ijaarsa biyyaa dhugoomsan itti hojjetamaa jirani. Piroojektonni eebbifaman kun illee agarsiistuu hojiiwwan gaggaarii magaalatti itti hojjetamaa jiraniiti. Ijaarsi biyyaa bu'uuraalee misoomaan ala milkaa'uu waan hin dandeenyeef hojiiwwan akka magaalaattis ta'e akka biyyaatti hojjetamaa jiran milkaa'ina ijaarsa biyyaa jabduuf kan gumaachan akka ta'aniif itti yaadamee hojjetamaa jiraachuu kan kaasan obbo Jaanxiraar filannoon dhufaa jiru kan milkii fi hojiiwwan misoomaa eegalaman kan itti fufan akka ta'us abdii guutuu qabaachuu dubbatan. እየሰራን ያለነው ስራዎች ከመሰረተ ልማት ባሻገር hojiiwwan hojjetaa jirru bu'uuraalee misoomarra darruun ijaarsa biyyaafillee bu'uura jabaa kan ta'e waan ta'eef cimina akka itti fufantu barbaadama. Hojiiwwan misooma koriidarii fi piroojektota biraallee milkeessinee paartiin illee dhugoomsaa jirra. Mootummaan piroojeektiiwwan eegale akka milkeessuu fi hojiiwwan manifeestoo isaa ifoomsee akka galmaan ga'uu fi filannoo dhufaa jiru mo'achuu qaba. Kanaaf ammoo miseensota keenyallee ta'e uummanni badhaa akka nu filattan amantaa guutuu qabna. Piroojektonni misoomaa kutaalee magaalaa fi aanota jalatti argaman garaagaraa keessatti ijaaramuun eebbifaman tajaajila fooyya'aa kennuutti dabalataan milkaa'ina fuulduraafis gumaacha mataasaa kan qabaatudha kan jedhan immoo hojii raawwachiistota kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii fi kutaa magaalaa Eekkaati. በራሱ የሚቆም ጠንካራ ፓርቲ ተቋም መገንባታችን Paartii cimaa of danda'ee dhaabbatu ijaaruun keenya gara injifannoo seena qabeessaatti nu qajeelchaa jira. Misoomni koriidaraa fi hojiiwwan bifa magaalaa keenyaa jijjiiruu eegalaman kutaa magaalaa keenyaattis kallattii nuuf kennamuun milkeessuuf qophii ta'uu keenya asumaan dubbachuun barbaada. Milkaa'ina hojiiwwan kanneeniif gumaacha hundaa kan taasisanis galateeffachuun barbaada. ዛሬ የምናስመርቃቸው በክፍለ ከተማ ደረጃ ብቻ ሳይሆን የዚህ ተመሳሳይ 7 ህንጻዎች ፕሮጀክቶonni eebbisiisnu sadarkaa kutaa magaalaatti qofa osoo hin taane aanaalee 7 keessatti gamoowwan wal fakkaatoon eebbifamaniiru. Gamoowwan kunneen galteewwan barbaachisoon kan guutameef yoo ta'u injifannoo filannoo dhufaa jiruuf cimnee kan itti hojjennu ta'u. Dheebuun misoomaa hawaasaa fi gaaffiin bulchiinsa gaarii deebii kan argatu halkaniif guyyaa yoo hojjenne qofa waan ta'eef kanaafis jabaachuu qabna.